السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جت وجل تتجلى تمتوت فردوف تتجبيات وبيكون أقوى بكم جبيات وجتنا ويا حرنا ودي فنو حرق في جرا وكل اسمال جتني أكو ما كان درا وادا سني قال إيجار سمنا من أتوقع جاروف أغانست مكان بري ميكا كسي غافتو في هتري جد من كيسن جاروف بري ميكا كسي غافت وادا سني قال جتنا كنا في توكو ساتين أوكي سفانا تاواني غافي هتو كيسن غافت نرد داواني ميك أكبتو من أتوقع جاروف كاري ساوجي لوكي ساوجي سبران غاجة ترى كنا فكنا تنور دفع وكيس كنا كنوتي غرا كيسا سينيتي وان كيسا كنا توجد مكان لفكان لما ميك أردت من يكون أك إجارة مي أترين كنا كإجارة مي أترين كنا سبران غاجة ترى أترين كن بريمة أكفيتة أجارة من الرا كنا وكيسا كباتي سبران غاجة ترى كنا فكنا تنور جين ترى غرا كيسا كنا في أكو مجال كبرت سنين جل كافي هدون كيسان نجافة تنجت رواية حتري رتي كاري بسدي إرتي حتري توكو إجارو في بلوكيت تاني جارو بري مين كانوا جافة جتني كان نجافة تنقول جه حتى فيديو سكالت من أوكي جار سمنا إنجنير عبد الرزاق أوجن سنيف كبرت في جري ترى كنا فودي فنو كاركالت من سمبران جه ألف تكون هي كاركا جتنا كون كاري بسدي رتي حتى رامي رجع ترى أترين كوني إنما واجد وان كنا وان نجافة تيجي سبيل الركاسة هم نماتي هنگا بلوكيتي سمينتو أشوا هنگا ميشالة فايدة متفهم دوجين اسم بران جها جترا كلت ما نجرا كيسوما كنا تسند برسا إسانين والبراتي قالتهم أنا مو إنجنير عبد الرزاق عبد المجيد جرامة أقول لكم يوم ما كان دليلكم كاري بس ديرو دلاميرا أتو تجارو كما غافي سان رتم داودان غافي أبو إبراهيم رتم داودان كويار لا يوم ما تاني واي كنا يسوع في كوبي كنا تمرني أسترجم نيرا كلت ما نجرا شكينا تيولونو كانوا ما أسماني وانتي أما سمبران جين جتشارا حتري كنا muka sorry sibiila isaa ka argaa jirtan kun caafi kana irratti ka jiru kun machiinis caafi san irratti ka argaa jirtan kun jecha fi rooba jettu irratti fayyadama furdaa fi qal'aa akkasumas sibiilatti hidhamutu jira blokkeettiin jira ashawaan jira simmintuu dhagaa jala kana lafarraa ajechadha kana hunda isin biraan geena kallattii man tartiiba isaatiin simmintuu irraa kaanii ashawaa bira geenne hanga humna namaatti isin biraan geenne jechaadha kanaafi marii taasifnaa Abdurrazaaq Abdurrazaaq faana jechaadha kanaafi ati seeyyimamaa taate waan kana hordoftoota keenya biraan nu gahuu fi baay'ee tokko galatamii dhugaa isin jechuudhaa fi diizaayina mana tokko yeroo hojjetiifamuu fi kwantitiin isaas yeroo hojjetamu kan hirreen isaa yeroo hojjetamu baay'ee dadhabbii guddaa nama gaafata jechaadha kanaaf dadhabbii kana wajjin buunee baaniiti waan kana isiniif dhiyeessan jechaadha kanaaf fayyadamaa baay'ee akka taatan abdii qaba kanaaf kallattimaan gara marii keenyaatti seena jechaadha mee jalqaba irratti lafa kaaree 300 kanarratti haxirii kana yookaan ammoo dallaa kana dallahuudhaa fi simminto hagam nu gaafata blokkeetti hammam nu gaafata sibiila hammam nu gaafata ashawaa hagam nu gaafata simminto hagam nu gaafata eegantuun tanii booda itti aansuun ammoo simmintoon hamma sana yookaan hamma xiriin kun gaafate blokkeettiin hamma xiriin kun gaafate akkasumas dhagaan hamma xiriin kun gaafatu birrittoo deebiin ammoo meeqa nu gaafata waan jedhamu kan jalqaba irratti miila 300 kanarratti makara 300 kanarratti haxiruu simminto hagam nu gaafata jirra baay'ina meeshaalee irraa jalqabna jechuu barbaade. Duraan kan irraa jalqabnu material cost kan jedhamu jechuun gatii meeshaalee ittiin binnu kanneen keessaa inni tokko feerroodha. Inni itti aanu ammoo simmintoon ni jira. Inni itti aanu ammoo xaxariin ni jira. Xaxarii yookaan agirgeetii kan inni jedhamu sun jechaadha. Inni itti aanu ammoo saandii ni jedhamu ashawaan ni jira. Inni kuuwwan ammoo HC concrete blokkeetti yookaan blokkeetti kan jedhamu ni jira. Akkasumas labor cost ni jira. Labor cost jechaan gatii hojjetaadhaaf kafallu jechaadha. Kanumarraa ka'uudhaan guyyaa tokkoon isaaniitiin isin biraan geenna. Kanarraa ka'uudhaan tokkoffaa yoo gatii feerroo kana sibiila simmintoo hojjennu lafa kaaree 300 irratti hatirii tokko hatiruudhaaf simmintoo qaraacitii yookaan qalqala 200 nu gaafata. Qalqala 200 kana jechaan gara kuntaalaatti yoo deemnu kuntaala 100 ta'a. Kuntaalchi Ibadah kamu gak kata wal magal. Kalau sani, kalau hamsa kan shantam gram sani. Bisa dibawa kan amu kuntala di balama. Kuntala itu kok cina no arsi di balama
bashani diddamaatiin jiran yaa bashani diddama kanaaf kuntaala dhibba tokko kan ammoo qalqala dhibba lamaa nu gaafataa jechaadha qalqala dhibba lamaa gara qarshiitti yoo deebinu san qarshii kuma 52 nu gaafata akkuma beekamu taansuudhaan sibiila nu gaafata hojii sibiilli xiqqaa fi guddaa jira inni tokko istaaffaa jedhama istaaffaa jechaan abbaa jahaati istaaffaan sun kan akkanatti gubbaa irratti akkuma argaa kan oguno qorshan misaaltee qorshan inni attafameeti gaddee beeru kana inni kun ammoo kan fayyaduuf akkuma beekamu shirii dhogguudhaa fi shiriin tokko lafa tokko chachaarratti lafa irratti shirii wayii uumamuu danda'a shiricha kana pirootekti godhuuf nu fayyada inni akkuma beekamu abbaa jahaa sibiila abbaa jahaa kiiloo 80 nu gaafatu kiiloon takkittiin amma haala naannoo qarshii 70tiin jirti walumaa qabaan qarshii 5,000 jahaa gaafata inni akkuma beekamu sibiila abbaa 10 gireedii biimii fi kolomaan elevation kolomaan isa jira kun amma kan qabdee yeroo kun kolomaan jedhama kaazela ciibsee asitti argamu kun gireedii biimii jedhama akkuma irratti kun jala isaasanii akka kana lafa dhibba sadii kanarratti jechaadha jala isaatiin sibiilatu jira sibiila sanirratti agrigeetii fi xaxarii kana shawaa walitti makamee isa keessa godhama akkasuma sibiilli kun baay'ee kunis isa fuudhamaa jechuudha sibiilli kana waan baay'ee barbaachisuuf sibiilas nu gaafata shawaa simmintoo qalqala 200 nu jettanii achumatti aansuuni kanarratti bolokeettii waan nu gaafata gaggabaasuudhaaf jecha bolokeettii hammam nu gaafata bolokeettii ammoo basadii kanarratti ijaaruudhaaf okay gaariidha bolokeettii tokkoon suusnee himaatu muraa deemnee isin wajjin dhageeffatu jalqaba meeshaalee kanneen bolokeettii hammana simmintoo hammana nu gaafata jennee gatumurree booda simmintoon hagana gatii hagana jennee ibsu talee isaa himuu qabataaf isaanii tolu rakkoon qabu walumaa qabaan sibiila gatii sibiila gara gatiitti yoo deemnu qarshii 21,990 nu gaafata lafa kana irratti ijaaruu sibiila kolonii lafa kanaaf barbaachisu qarshii 21,990 nu gaafata kan lafa harciisus ta'ee kan ol dhaabatus ta'ee akkuma beekamu kolonii balbalaa kolonii gurguddaadha diyaameetiriin sibiila isaallee garagara inni kun amma akkuma beekamu sibiila abbaa 12tiin hojjetama innis ta'ee gatii walumaa qabaan qarshii 21,990 nu gaafata achuma irratti aansuudhaan istoomaa sun ariisee hojii kanarra si jala manni kun yookaan atiriin kun akka hin dadhabnee fi jala isaa kana dhagatu gala waan ta'eef dhagaa kana nu barbaachisa dhagaa kana makiinaan fe'ama fakkeenyaaf dhagaan gatii dhagaa yeroo darbe simbiraan gaira jechaadha dhagaa kana hammam nu gaafata makiinaan gamii yoo finne ga'uu danda'a. Dhagaan kallattii lamaan gurguramuu danda'a beektaa. Dhagaan tokko siingilii kan jedhamu jira kun ammoo dabilii jedhamu. Isa dabilii san makiinaa dhangaa sadii takka nu gaafata makiinichi tokko qarshii 2,000 gurgurama yeroo ammaa kana qarshii walumaa qabaan qarshii 6,000 nu gaafata jechaadha inni. Lafa kana nu geessuuf ammas biratti wanti isin beekuu qabdanii naannootti lafti garagara. Jalli lafaa kan shawaattu jira kan biyyeen cimina qabutu jira. Kana olii isin gaafachuu danda'a kana gadi isin gaafachuu danda'a isin ammoo siistima garaagaraa fayyadamtanii fakkeenyaaf jala kana biyyeen baafamoo ta'e biyyee kana baaftanii ka shawaa kana keessaa gattanii biyyee cimina fidu biraa itti xaqqan yookaan mutti tumtanii booda dhagaas galchuu dandeettan akka dhagaa baay'ee gaafan akka dhagaa baay'ee gaafan fayyadamuu dandeettani kanaaf dhagaa lafa 300 yoo qabatta lafa 300 irra haxiruu fi dhagaan isaa ammoo 6,000 nu ga'uu danda'a jechuudha makiina sadii yoo finne nu ga'uu danda'a jechuudha waan bareedaa salphaan nu ga'uu danda'a jechuudha isumatti aansuun ashawaa makiinaa tokko nu gaafata ashawaa makiinaa tokko jecha makiinaa siinoo tiraakii isa jedhamu sani makiinaan siinoo tiraakiin yeroo ammaa gabaa irratti haala naannoo irratti gabbuu fi ol ka'uu jiraachuu danda'u ammoo haala magaalaa keenya irratti hundoofnee yoo fudhannu makiinaan tokko qarshii 4,000 makiinichi kun siinoo tiraakiin makiinaan diimaa sun tokkotti ga'uu danda'a jecha inni gabaa irratti qarshii 4,000 jira 4,000 jira agregeetii yookaan isa xaxarii jedhamu san ka gireedii biimii fi kolonii walitti miiksi ta'ee itti guutamu isa qarshii 2,000 nu ga'uu danda'a jecha lafa kaaree 300 kanarratti xumuru. HCB yookaan oloo konkreet bolokeetti jedhamu isa kana jechaadha. Bolokeetti jechuun inni jedhamu isa kana jechaadha. Bolokeetti kana walumaa qabaan bolokeetti 2,668 nu gaafata. 300 kanarratti bolokeetti 2,000. Kanaaf ijaarsi manaa yeroo baay'ee haqiriini miila kanaa ofirraa olitti hanga meetira 3 akkasii wanti kanarraa ka'uudhaan shallannee irra gahuun wanta danda'amuuf lafa 300 kanarratti ijaaruuf bolokeetti 2,668 nu gaafata jechaadha gara birriitti yoo deebiin immoo hisaaba haala magaalaan keenya irratti qarshii kun bolokeettiin takkitti kana kun yoo baay'inu qarshii 26,680 ta'a walumaa qabaan total material cost jilaa kaasee hanga gubbaa fituudhaaf qarshii 85,990 idaasaa
qarshii 2600 1600 saddeettamaati kan bolokeettii jechaadha. Duraan dursine kan bolokeettii waan hin barreessineef. Kanaafuu kan bolokeettii barreessine walumaa qaban qarshii 11,000 qarshii 12 nu gaafachuu danda'a jechaadha. Asirratti meeshaalee haxrii 200 kanarratti ijaaruudhaaf dhagaa ta'ee bolokeettii ta'ee sibiila ta'ee simmintoo ta'ee ashawaa ta'ee meeshaalee isaa bituudhaaf 300 kanarratti lafa baay'ee guddaadha jechaadha. 300 kanarratti qarshii 100,012 yoo qopheessine meeshaalee bituu dandeenya jechaadha. Gama meeshaalee bituutiin amma kana jenneerra amma gatiin biraa kaafu waa'ee humna namaa akka biyya keenyaatti yookaan akka naannoo Oromiyaatti humni namaas jira waan ta'eef mana kana ijaaruuf kontiraata kennuu dandeettanii yeroo baay'ee kontiraata kennama waan ta'eef hojii keessaniifis meeshaalee isaa akkuma jalqaba kan hunda isaa bituudhaaf qarshii 100,000 fi 12 yoo qopheessine bituu dandeenya itti dabaluu jechuun kanarratti waliigala kuusti yookaan immoo gatii isaa waliigala lafa 300 kanarratti ijaaruudhaaf humna namaas irratti dabala jechaadha. Akka ogeessa jira ogeessa sibiila hojjetus garaagaraa fakkeenya kun hojii nama baay'eeti jechaadha. Kan sibiila hojjetu addatti kan bolokeettii daradarus addatti finishing workii jechuun kan garaafus addatti maasonari workii isa jedhamu kan dhagaa jalatti sibiila kana jalaan dhagaan dala waan ta'eef sibiila kana jalatti galchus jira. Kana hunda walitti qabatee ogeessa baay'eetu dalaga waan ta'eef kan isaas gatii simbiraan geena jechaadha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Kanaaf gatii meeshaalee isaan biraan geennee jirra. Amma hojjechuuf ogeessi hojjetu kan bolokeettii kan sibiilaa kan finishing workii jechuun kan garaafu kan tumu jechuudha. Isa kana isin biraan geennee isallee nu biraan osoo geettanii akkamitti akka dalagaa. Maasonari workii jechaan hojii gimbaataa as jala gimbaata jira. Gireedii sibiila jala gimbaata jira. Gimbaatichi kun yeroo baay'ee saantiba tikneesiin isaa yookaan furdinni isaa saantiba 50 ta'a. Diibziin ammoo tikneesiin isaanii 40 diibziin gadi fageenyi jechaadha. Saantiba 50 hojjanneerra jechaadha yeroo kana hadira kan hojjannu. Sanmaratu hundaa'uun naannonni lafa keenya meetira 76 walumaa qabaani meetira kuubii 15 meetira kuubii nu gaafata. Meetira kuubiin takka ittiin haala yeroo amma magaalaa keenya keessatti ittiin hojjetamtuun dhagaan kan kaamuun qarshii 200 walumaa qabaan qarshii 3,000 birrii 40 nu gaafata jechaadha. Mana lafa garaa har'aatti hiriyaatuu fi hojiin gimbaataa jedhaa kan dhagaan kaamu jechaadha. Qarshii 3,000 fi 40 nu gaafata jecha isa dhagaa jala irraa yookaan isa dhagaa jala kana qotamee jala kanatti qotameeti dhagaatu jala ta'u. Dhagaa waanuuf ogeessi dhagaa kanaan waanu 300 kanarratti 3,000 fi birrii 40 nu gaafata jechaadha. Bolokeettis hojjetu jira, sibiilas hojjetu jira. Inni itti aansuudhaan gatii sibiilaa yoo jenne yeroo ammaa haala magaalaa keenya irra hundoofneetis miidheessaa kan jiru sibiilli meetiriin takka ittiin qarshii 15 hojjetamti yeroo amma magaalaa keenya keessa jechaadha. Kan kiiloonis hojjetamu ni jira garuu nuti sibiilli diyaameetiriin isaa kun xixiqqaa waan ta'eef meetiraan hojjetama. Meetirii takka ittiin qarshii 15 yoo taatu walumaa qabaan zuuriyaan naannicha keenyaa kun meetira meeqa jennee yoo sirratti meetira 205 meetira 205 qarshii 15 yeroo baay'ee qarshii 2,500 ta'aa jechaadha. Itti aansuudhaan ammoo hojii bolokeettiiti. Bolokeettii inni jiru gosa kana. Isa kana inni kun ammoo yeroo ammaa magaalaa keenya keessatti kaareen qarshii 40 jira. Naannoon isaa ammoo kaaree 205.2 205.2 kana hisaaba qarshii 40 yeroo baay'inu qarshii 8,000 fi 208 nu gaafataa jechaadha. Bolokeettii kana daradaruu fi bolokeettii takka ittiin kaareen dalagamti jechaadha. Waa'ee kaaree viidiyoo darbee irratti simbiraa jira. Kaaree takka ittiin naannoo qarshii 35 hanga 40tiin hojjetama waan ta'eef waliigalli isa kaaree 205 jechaadha. Lafti 200 kanarratti kan inni sibiilaa keessaa baafnee kan dhagaan galu keessaa baafnee hojjenne hin qannasa waan ta'eef isa kana gaafa akkasitti hojjennu qarshii 8,000 fi 200 fi birrii 8 nu gaafata jechaadha. Waliigala isaattis isin biraan geenna isin amma xumuraatti nu hordofaa. Finishing work jechaan ammoo isa kana garafamu sanii akkanatti girfamu kan garafamu jechaadha. Girfeenis kaareen hojjettoonni yeroo baay'ee kan hojjetanii kaaree jechaan alaaf keessan illee adda addatti argamaa jechaadha. Walumaa qabaan kama bolokeettii irraa arganne kan kaaree 205.2 baay'isuu alaaf keessaa baay'isuu lamaa goonaa jechaadha. Baay'isuu lamaa yookaan kaaree 410.4 meetira iskeerii ta'a. Yeroo ammaa magaalaa keenya keessatti hojjetaman kaareen takka ittiin qarshii 25 yoo taatu walumaa qabaan qarshii 10,260 nu gaafata jechaadha. Kaas biratti yeroo garafamu akkuma ogeessi keessatti jaala yeroo garafamu jecha mana keessatti
jalqabame kana asiis achi garafna garri amma keessa nu jiru kun keessa manaati yookaan immoo keessa qirichaati dallaa kanaati jecha duubaanis as garafamaa siin achi garafama walii gala isaatitti qarshii 10,000 fi 200 nu gaafataa jecha qaban hojjetaan humna atrii kana qarshii 30,000 nu gaafataa jecha atrii kaarii 300 kana atrii nu xumuru egaa kabajamtoota keenya akkuma ogeessi keenya jedhe lafa kanarratti ijaaruuf dallaa kana ijaaruu fi meeshaalee bituuf 100,000 jennirra ogeessi ijaarsa kana nu ijaaru atrii kana nu dallaa kana nu dallu ammoo qarshii 30,000 nu gaafata jechaadha walii galatti akkuma gaafii keessaniitti kaarii 300 irratti dallaa kana dallau hamma meeshaalee bituu irraa jalqabe ogeessa yookaan immoo hojjettoota atrii kana yookaan dallaa kana nu dallahanii walii gala birri qarshii 142 nu gaafata jechaadha walitti daballu kanaaf kanatti aansuudhaan manas kan barbaadda yoo jiraate mukarraa jalqabee mana mukaan ijaaramu mana bilookeettaan ijaaramu akkasumas dallaawwan garaagaraa kenna kana kaarii 300 simbiraan geenne kaarii 200 kanarraa gadi buuftanii herreeguu dandeettan jechaadha warri 400 warri 500 hamma nama kaarii 1,000 qabutu jira waan ta'eef kana maraatti gaafuu dandeettan yeroo biraa kanaanis walitti deebina manas kan ijaarachuu barbaadda yoo jiraate haala kanaan simbira geena namoonni baay'een manas na gaafatanii jirtanii qorqoorroorraa jalqabee hanga jalqaba isaatii hanga xumura isaa simbiraan geena jechaadha kanaaf ogeessa keenyaanis galatoomii jedhaa dadhabbii hedduu itti baasuudhaan dhugachuudhaaf wantitii kana waan kana hojjechuudhaaf gatii isaa kana baasanii beekuudhaaf baay'ee tokko dadhabbii gaafata waan ta'eef dadhabbii kana waliin bu'anii baanii waan kanas sa'aatii fi gubanii eeyyamamaa ta'anii deeffannoo kana isin biraan gahageenye jirra jechaadha kanaaf viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa dhageedhi kenna bakkuma jettan isin haa qaqqabu galatooma ulfaadha.